Dubartiin tokko waa'ee qaama saalaa ishee wantoota beekuu qabdu 5. Tokkoffaa fuuchi yookiin vaajinaa fi qaamni saalaa gara alaa vaalvan wal adda akka ta'edha. Egaa vaajinaa yookiin fuuchi qaama gara keessaa maashaa ujummoo ulaa gadaamessaa qaama alaa waliin wal quunnamsiisu yoo ta'u, kan alarraa mul'atu ammoo vaalvaa jedhama. Inni lammaffaan ammoo vaajinaa yookiin immoo fuuchi ofiin of qulqulleessuu isaati. Akka Dr. Jechi Gaantar biyyoota Ameerikaa fi Kaanaadaa keessatti waggoota 25 darbaniif dhimma fayyaa dubartootaa irratti hojjechaa turte ibsitutti vaajinaal yookiin immoo fuuchi qulqulleessuuf wanti alaa itti dabalamu tokkoyyuu jiraachuu akka hin qabnedha. Sababni isaas fuuchi uumamaan of qulqulleessuu waan danda'uuf bishaan fayyadamnuyyuu qulqulluu yoo hin taane miidhaa akka qabuu fi akkasumas dhibeewwan saalquunnamtiin daddarban fiduuf carraa akka bahu kan dubbattudha. Dabalataan qaama gara alaa valvaa bishaaniin qulqulleessuu kan danda'amuu fi seelonni fuuchaa sa'aatii 96 keessatti of haareessuu waan danda'aniif hubamanis dafanii fayyuu akka danda'an kan hubachiiftu. Dubartiin tokko waa'ee qaama saalaa ishee wanti beekuu qabdu inni sadaffaanii fuuchi akka ooyiruu qonnaa tokkooti. Sirni vaajinaa yookiin fuuchaa maayikiroobaayom jedhamu baakteeriyaawwan hedduu kanneen fayyummaa isaanii eegan hedduu uumamaan kan qabudha. Marree baakteeriyaan bu'a qabeessi qaamni wal hormaataa dubartootaa uumamaan qabu kun naannoo isaatti asidii gadhiisuudhaan baakteeriyaawwan balaa qaqqabsiisan kan qolatudha. Kanaaf madaalliin baakteeriyaa uumamaan jiru eeguun barbaachisaadha waan ta'eef meeshaalee qoricha farra baakteeriyaa cuubbamaniin keessa qaama hormaata dubartii miicuun dhiibbaa kan qabudha. Inni afuraffaan rifeensi qaama saala hormaata irratti sababa malee akka hin biqille beeku. Namoonni hedduun rifeensa naannoo qaama saalaa sababoota saala faallaa qaanaa'uun dhiibbaa hiriyaan qulqullinaaf duudhaa fi bartee waan ta'eef yookiin immoo fedhii dhuunfaaf yeroo hedduu kan haaddatanidha. Marree haaddachuu fi haaddachuu dhabuun fedhii dhuunfaa irratti hundaa'us rifeensi kuni garuu faayidaalee armaan gadii kanneen kan qabanidha. Faayidaa rifeensi kuni qabu inni jalqaba kaa infekshinii garaagaraa nama irraa ittisuu fi itti aansee xurii yookiin immoo dhukkeen garaagaraa qaama saalaa akka hin seenne kan dhorkuu fi qaama hormaataa balaarraa kan eegu akkasumas immoo hubamuu gogaa kan ittisudha jechuudha. Kanaaf tokkoon rifeensaa narvii qaama saalquunnamtii waliin walqabatee waan jiruuf kukkutuun walquunnamtii saalaa irratti dhiibbaa guddaa akka qabu qorannoon kan ibsudha. Dubartiin tokko waa'ee qaama saalaa ishee waan beekuu qabdu inni shanaffaan fi inni xumuraan ammoo akkuma umuriin dabaluu vaajinaa yookiin immoo fuuchi miidhamaa akka deemu beekudha. Sadarkaa kana irratti laguu ji'a waggaa dheeraaf erga arganii fi daa'imman hedduu erga godhataniin booda oovariin hanqaaquu oomishuu ni dhaabaa jechuudha. Laguunis ni dhaabbata. Hormooniin hormaataaf fayyadus hir'achaa deema. Kuni hunduu vaajinaa yookiin fuuchi irratti wantoota dhiibbaa geessanidha. Kanaaf dubartoonni waan uumamaa kana beekanii of dhiphisuu dhiisuun akka qaban qorannoon kan ibsudha.